jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne. Akkam jirtu ijoollee? Viidiyoo keenya kan torbaan darbeetiin dubbifamaa fi dubbachiiftuu fayyadamuudhaan sagaleen akkamitti ijaarama kan jedhu ilaallee jirra. Kunis dubbifamaa fi dubbachiiftuu tokko yeroo fayyadamnu sagalee gabaabaa, dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu lama kan wal fakkaatan yeroo fayyadamnu immoo sagalee dheeraa jechaa ilaalaa turre jirra. Har'a immoo sagalee kana walitti fiduudhaan jecha akkamitti uumnaa kan jedhu jechoota muraasa fudhannee kan shaakallu ta'a. Nu waliin tura. Isa jalqabaa yeroo ilaallu jecha bara jedhu kana akkamitti uumna kan jedhu ilaalla. Jechi bara jedhu sagalee gabaabaa irraa kan uumamedha. Innis akkamitti uumamee kan jedhu ilaalla. B, A, R, A. Baa fi A, ba'an koobatti B jennee dubbisnee turre. A takka yeroo biratti ilaallu immoo sagalee ta'a. Sagaleen kunis sagalee B jedhu nuuf kenna. Raa fi A yeroo walitti fidnu immoo R, A yeroo walirratti dhufu R jedha. Sagalee B jedhuu fi sagalee R jedhu yeroo walitti fidnu bara ta'a jechuudha. Kanaafuu jechi bara jedhu qubee afaan Oromoo 4 fudhachuudhaan baa, aa, raa fi aa walitti fidnee bara jennee dubbisna jechuudha. B, A, R, A walirratti bara. Isa itti aanutti dabarraa. Inni itti aanu immoo B, O, C, A. Isaan kana sagalee lamatti yeroo fidnu immoo B, O, bo. C, A, ca. Bo, ca. Walirratti boca jecha jedhuu nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu jechi boca jedhu akkanatti ijaarama jechuudha. Gara itti aanutti dabarraa. B, U, N, A. Baa fi U sagalee bu jedhu nuuf kenna. Naa fi aan immoo sagalee na jedhu nuuf kenna. Isaan kana yeroo walitti dubbisnu immoo bu, na, buna jenneet sagalee irraa jecha akkanatti uumna jechuudha. Inni itti aanu immoo F, A, L, A. F, A, fa. L, A, la. Fa, la. Walirratti fala jenneet dubbisna jechuudha. Qubeen faan koobatti F jenneeti kan dubbisnu of dandeessee sagalee uumuu hin dandeessu. Kanaafuu F biratti A tokko yeroo biratti ilaalu immoo fa ta'a jechuudha. Laanis akkasumatti sagalee sagaleessuu keessatti L jennee jechuudha. Sanaan booda A takka yoo biratti ilaalu immoo L kan jennee kun L ta'a jechuudha. Kanaafuu sagalee gabaabaa F fi L jedhu nuuf kenna. Sagalee lameen kana yeroo walitti fidnu immoo F, L, fala jenneet jecha akkanatti sagalee irraa jecha uumna jechuudha. Inni itti aanu immoo G, O, G, E. G, O, go. G, E, G. Kanaafuu go,
gee yeroo walitti fidnu goge goge jenneet dubbisna jechuudha. Kanaafuu qubee irraa gara sagalee, sagalee irraa immoo gara jechaatti akkanatti ijaaraa deemna jechuudha. Isinis waraqaa fi qalama qabachuudhaan shaakala bakka isin dhibe viidiyoo kana paawus godhaa dhaabaatii waraqaa irratti shaakalaa deemaa akka isin galu jechuudha. Baay'ee karatti aanutti deemna. J A L A J A J L A L J L sanaan booda sagalee kana yeroo walitti fidnu immoo J L jala jala jecha jala jedhuun of ganna jechuudha. Inni itti aanu immoo K U F E Q F kufe kufe jenneet jecha akkanatti ijaarra jechuudha. Gara itti aanutti dabarra. L A G A L A L G A G L G sagalee kun yeroo walitti dhufu laga laga jecha laga jedhuun ijaara jechuudha. Laga isin galaa jedhaa ijoollee. Akka sirriitti isin galu immoo shaakala kana waraqaa keessanii fi qalama keessa fudhattanii akka shaakalaa deemtan baay'ee karatti aanutti dabarraa. L U K A L U Lu K A K Lu Ka walirratti luka luka jenneet qubee irraa sagalee, sagalee irraa immoo jecha gaggabaaboo akkana ijaaraa deemna jechuudha. Jechoonni amma ijaaraa jirru hundi isaanii qubeelee 4 qofa irraa ijaaramanii. Kanaafuu jechoota qubee 4 ijaaraman ilaalaa jirra jechuudha. Gara itti aanutti dabarra. M A N A M A M N A N Ma na walirratti mana mana jenneet dubbisnaa. Gara itti aanutti deemnaa. M U K A M U Mu K A K Mu Ka Mu Ka Muka. Inni itti aanu immoo N A M A N A Na M A Ma Na Ma walirratti nama nama. Kan itti aanu immoo N A F A N A Na
F A F N F N F nafa nafa. Gara itti aanutti yeroo dabarru R O G A R O ro G A G ro G roga roga. Gara itti aanutti yeroo dabarru E A R A E A Q R A R Q R Q R qara qara. Gara itti aanutti yeroo ceenu S O B E S O so B E B so B sobe sobe. Inni itti aanuu fi inni dhumaa immoo T A F A T A T F A F T F T F tafa tafa jenneeti sagalee gaggabaabaa irraa jechoota akkana ijaaruu dandeenya. Viidiyoo akkana yeroo hunda argachuudhaaf maatii keessan waliin subscribe gochuudhaan torban irraa viidiyoo barsiisoo akkana dhaloota qubeetiif share nuuf godhaa. Viidiyoon keenya kan har'aa kana fakkaata. Torban dhufu immoo sagalee dheeraa irraa jechoota akkamitti uumna kan jedhu kan ilaallu ta'a. Waan nu waliin turtaniif galatooma. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne.